Kanaafuu yoo wanti akka inni sitti boonu taasisu waan inni jireenya isaa ka fuulduraa keessatti sin barbaanneef jechuudha. Ati hin barbaachistu. Osoo barbaachiste garuu si qaba si qaqqaba si kunuunsataa jechuudha. Shamaa harka fuuna akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti isha saman har'a chaanalii kooti faarata subscribe share like gochuun nagatti naasanii jedha. Har'a maal hojiin ilaalla dhiirri tokko akkasitti boonu maaltu isa taasisee laata? Mee maaluma qooda biraa qaba nama biraa kan jedhu ilaallamee maaliif inni sitti boona yeroo mara yoo sana rakkattee jirtaa miti itti dawwalta hin barreessitaas jalaan hin kaasu. Achi booda mootuu sa'aatii ofii isaatii barbaade qofatti siif deebisu. Eshi mee isa tokkoffaa hojiin ilaalla jechuudha. Maaltu akka inni sitti boonu isa taasisee waan ati jireenya isaa kan of fuulduraa keessatti isa hin barbaachisneefi kana kan dubbatu inni afaan bahee ani barsin barbaadu jireenya kan koo of fuulduraatiif siin hin jedhu kana kan argisiisu amala isaati jechuudha. Haala inni sirratti raawwatudha jechuudha. Akkaataa isaa ati garuu waan kana hubachuu gonkumaayyuu hin dandeenye. Maaliif jaalala keessa waan jirtuuf nama jaalatu tokko hojiin innis kan dhugaas jaalachuu baatu gonkumaayyuu sitti hin beeksisu akka inni sobaa sitti dhiyaateet hin jedhe. Kan sitti beeksisu gaafa kame gaafa inni si miidhee si biraa deemeet hin jedhe akka inni badaa ture maal akka sirratti raawwataatiin hin ture ni yaadan. Har'a osoo barreessiteellee matsaafa hojjetuu ni dandeessaa jechuudha. Waan inni si raawwataa ture. Garuu gaafa isa wajjin jirtu san beekuu hin dandeettu. Garuttuuyyuu jaalalaatti seenanii miidhamuu mannaa ammuma tana osoo keessa dhaabbataniitiin osoo waa baay'ee hin jammarin maalinni namni kun nama akkamiiti kan jedhu ol qabanii gadi qabanii ilaalanii gaariidha jechuudha. Kanaafuu wanta inni sitti boonuuf maalinni waan ati jireenya isaa kan of fuulduraa keessatti isa hin barbaachisneef eenyummaallee waan na barbaachisa jedhee yaadu tokkoof boota baay'ee qaba wantuma kamiyyuu jechuudha. Ati ofii keetii of qixxeessa hanga ani isa barbaadu laata inni na barbaada hanga isaa yeroo kennaatti hin jiru inni yeroo naaf kenna jettee dhaabbatteetiniini laaluudha qabaatta malee yoo inni sitti boones ati himootuyyuu haa ta'u ni darba kunis jettee gonkumaayyuu keessa darbuu hin qabaattu jechuudha. Kanaafuu yoo wanti akka inni sitti boonu taasisu waan inni jireenya isaa kan fuulduraa keessatti sin barbaanneef jechuudha. Ati hin barbaachistu. Osoo barbaachiste garuu si qaba si qaqqaba si kunuunsataa jechuudha. Inni lammaffaan onneen isaa boqonnaa hin arganne jechuudha. Onneen isaa boqonnaa hin arganne bakka baay'eetti qoqqoodamteet ni jirti jechuudha. Bakka baay'eetti qoqqoodamteet ni jirti. Onneen isaa shamara baay'ee keessa jirti jechuudha. Onneen isaa yookaan himootuyyuu isa kan irratti dhabsiiseet ni jedhe akka inni si yaanne akka inni si dawwalle kan taasise yeroo dhabuu isaa yookaan dalagarra jiraachuu isaa osoo hin taane onneen isaa boqonnaa hin arganne jechuudha. Garasis laala gamanas laala garasis gamanas osomaa jedhuuyyuu yeroo silaasii hojii haasa'uu qabu ni dabarsa ni gubaa jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo ati wanta mara fixatteetiin hin geessitetti dhufaa jechuudha. Onneen isaa gonkumaa boqonnaa hin arganne jechuudha. Kanaafuyyuu kan onneen isaa boqonnaa qabu atis osoo barbaadattee gaariidha natti fakkaata. Kanaafuyyuu jaalala keessatti osoo hin miidhamin osoo gadi qabdaniitiin ilaaltanii baay'ee gaariidha. Ani akka kan kootti jaalalaan miidhamuu irraa wantuma kamiinuu miidhamuun namatti qallala jedhee assaaba jechuudha. Namoonni baay'ee qallaaliitti fakkaachuu danda'a. Garuu gonkumaayyuu qallaaliin osoo waa baay'ee hin miidhamin osoo waa baay'ee hin dhabin kana maraayyuu dhiistee osoo keessaa kaatee maaliif jettee osoo assaabde gaariidha jechuudha. Akka kan kootti itti yaadee onnee isaa kan bakkee 10tti akka faaffalamtee kan boqonnaa hin qabne osoo hin taane kan boqonnaa qabu kan siif yaadu jechuudha. Kan si takkitti barbaadu osoo jaalatteet hin jette gaariidha jechuudha. Dhaabbadhuuti laali hin jarjarin jaalalatti seenuuf hin jarjarin jaalala keessaafis ba'uudhaaf jechuudha.
Kanaafuu keessa dhaabbadhuuti itti of ilaali maal keessa akka jirtu jechuudha. Yoo san miidhamuu gonkumaayyuu hin dandeettu. Itti yaadi raawwachuun dura na baasaa jedheeti. Namni kun hoo hanga an yaaduuf inni naaf yaada laata? Hanga an bootaa qabuu fi bootaa naaf qabaa laata? Hanga an isa kabaju inni na kabajaa laata? Jettee yaadudha qabaatta osoo waan kanneen hunda keessaayyuu humseeniin jechuudha. Inni sadaffaan ati isaaf addaa miti. Kana jechuun siif hin sodaatu jechuudha. Fakkeenyaaf assaarii harmeen takka daa'ima reefuu deemuu jalqabeetiin hin jedhe akkam taate yoo inni tirachuuf jammareetiin ol ka'eetiin hin jedhu duukarra ol kaati jechuudha. Maaliif kufaa sodaatti kaa maaltu isa gufuu kamtu isa dhaya maal ta'inna jetti jechuudha. Akkuma isaan inni illee siif yaada jechuudha. Osoo kan ta'uuti garuttuuyyuu waan sitti boonuufi inni siif hin yaadu maal raawwataa faallaa sanii jechuudha. Kan isa gammachiisu cinqamuu kan ta'e yookaan ati 10 itti dawwalaa ooluu isaaf barreessu inni mootuyyuu maalinni miseejii kan keetuyyuu laaluun itti ulfaata. Kana kan isa taasise maalinni booninsi akka itti dhagahamu kaffi jechuudha. Akka ati isa ulgodhaa jirtu waan beekuuf jechuudha. Inni kan duraayyuu ifaan bilisa baaseetiin ansiin barbaadu jedhee sitti himuu sodaate maaliif boonisa kana kan ati kennaafeetiin jirtu kana dhabuu hin fedhu kaa. Nama akkanatti na jaalatu qabaa. Akka inni jedhu isa taasisaatiin hin jirta jechuudha. Kanaafuu inni wanti sitti taphataatiin hin jiruufi wanti yeroo hunda si akka ati dhiphattu si taasisuufi boonisa kana ofirraa balleessuu hin barbaadu jechuudha. Yeroo maraayyuu kanaafuu ati himootuyyuu maal raawwataa jirta laata? Ati itti dhiphataa hin oolin waan raawwachuu qabdu raawwadhu gartuuyyuu jechuudha. Obsi baay'ata himootuyyuu gonkumaa hin danda'a. Jireenya keenya keessatti ni danda'ama. Gartuuyyuu jaalala keessatti yoo tokko namaaf hin yaanne baay'ee obsuun aniin qoftuu hin danda'a jechuun ni ulfaata jechuudha. Dindila tokko muka tokko yoo achi kaayaatiin hin jiraatte yoo mutti kun achi qarqara sanitti dhaqqabuu hin dandeenye akkam goota? Eegiddi kan sanirra dheeraa si barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu yoo sillee ho'aa kan kee gabaabduudha ati jechuudha. Tarkaanfachuu hin dandeettu. Nama wajjin tarkaanfattu si barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu itti yaadi. Simmiidhu innuyyuu osoo si jaalate garuu waan boonuu barbaadu qofaaf sirratti jechuudha. Ati laata namuma akkana raawwatan ati baay'ee nama waan gaariin ta'uuf jechuudha. Ati nama onnee qulqulluudhaan isa jaalataa jirudha. Akka inni kana siif sirratti raawwatu hin faqqadiniif dhaabbadhuuti ilaali. Maal akkine siif yaadaatiin hin jiru. Inni arfaffaan osoo itti yaadin jaalala si wajjin jammaar. Kana jechuun maalinni takkaa jaalallee isaa kan duraanii dagachuudhaafi takkaa hin mootuyyuu ittuyyuu hin yaanne bakka jaalala yeroo kan jedhamu jechuudha. Garuu ani namoonni baay'een jaalala abbootana yeroo ittiin dabarfatuudhaaf malee baru jaalala dhugaa hin jaaladhu. Namoonni jedhan baay'ee na ajaa'ibu. Laata jaalalli kun kama qalbiiti yookaan kama yeroo ittiin dabarsatanii namoonni akkasitti yaadda yeroo kan jiraatu kan ta'u taatu gonkumaa tasaasoftaniitiin ni jirtan baay'ee tokko jechuudha. Kanaafuu akka inni sitti boonu kan taasisu maalinni osoo ittiin yaadeen osoo boodaa tokko siif hin qabaatin si jaalate jechuudha. Si wajjin dabarsuudhaaf yeroo gartuu yoo ati dhugaa godhatte jechuudha. Inni kan sobaati jechuudha kan si jaalate. Ati garuu kan dhugaa gooteef gaafa ati kan dhugaa gootee fi jireenya keessatti karoora baasuu jammartu bara akkana jettee hawweetti eegaltu inni garaa isaa keessatti maal jedha yoo tana tuni dhugama godhattee
jedha. Duubatti harkifatuu jammara gaafa kanarra jechuudha. Gaafii wayii ati dhiyeessuu fi dandeetta. Fakkeenyaaf anaaf ati yoom wal fuuna jechuu ni dandeetta. Kuni waan jiruudha jechuudha. Gaafa kana inni garuu maal jechuu jedheetiin hin duubatti si harka harkifata. Keessa seenuu waan hin barbaanne jechuudha. Garuu yoo ati karoora baastee bu'aa wayii waan sirraa argatu kan jiraatu kan ta'u waan maraan dhasheessan jechuudha duubatti hin deebi'u. Bu'aan inni sirraa argatu wayii kan jiraatu kan ta'u booda garuu bu'aa kan keessanillee sirraa fudhatee waan ati raawwattuuf sanillee fudhatee onnee kan keessa rarraasee onnee kan keessa cabsee deemuun isaa waan hin oolledha jechuudha. Kanaafiyyuu ammuma tana ani garam jira jedhiitii of laali. Sin jechuu barbaada. Waan nafaana turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Subscribe, share, like gochuun dagatinaa nagaan naa turan.